Barumsa cimaan qabsoo irraa guddaate sina barsiisan yeroo tokko bimami keessa baan ciminaan waan jira kunoo darbi darbaan yeroo ofii keenya keessatti akkamitti ofi ganna dhuga yaa jaalanne sobaa hin arganne dhiphina keessatti bifa nyaata baasu atis dhaaba binnaa hin sochuun jabaatu. Real recognize real hey yeah barumsa cimaan oduu sobaa irraa ka'ee bu'aan keenya digni konya haala ofiis haadha barumsa cimaan Argamedha kada dachasa guutuu saba keenya kisuma fi hojiin wal bira dhaabanna dammaqina abba keenya waan dallaan abbichaa fi haadha dhuga wal baranna hawaasa gargar bahuraa hidha beeyyenni ba cimina guddisuun dhuguma eegalli yaada hin durmin ijoollee cimaan barnoota jabaa waliin shira fi halalleynaan. Real recognize real hey yeah barumsa cimaan oduu sobaa irraa ka'een bu'aan keenya digni konya haala ofiis haadha barumsa cimaan Argamedha kada cimina fi dadhabina waamicha qofaa gaafa keessa nagaa hara hidhachiisoo yeroon kuni wal barsiisa mormi kan argamsiisu tapha haqa dhugada akkasiin darbe hawaa keenyaan ceete barumsa cimaan dukkana irraa bilisoomsu. Duudamoon gurguddaa tabba harka bahanii qabsoo fi qormaata akka ilsishin hojjetanii dadhabneessa barumsaa walirra dabarsu dhugaa ka'in dubeessa furu keessaan kootu yeroo hin arganne irratti ijoo lammii kooti barnoota cimaan kubanaaf hin jattu. Real recognize real hey yeah barumsa cimaan oduu sobaa irraa ka'een bu'aan keenya digni keenya haala ofiis haadha barumsa cimaan Argamedha kada yeroon cimaan hin jaarrata'u hiika dhuunfaa gulantaa keenya buluu dhiyeessi jabaannee qaamota gabbifatan barumsa cimaan Argamedha seenas ta'ee ijaaramu.